amma sadarkaa isii irra jirtu kun sadarkaa kana isii goosisuu ara miidiyaan nutti taphatee jira. Ara miidiyaan kubbama gamaa gamana wali dhiitasan nu godhee jira. Yeroo amma isii amma keessa jirtu kun jechuun yeroon kun jechuun yeroo amma isii amma sadarkaa amma isiin keessa jirtu kun sadarkaa kana isii godhachiisu sila. Ara miidiyaa kana akkamitti fayyadamna akkaataa fayyadamnu ilaala keessa kun uummanni gurraachi jechuudha. Uummanni Afrikaadha dhugaa rabbi miidiyaan nu fayyada dhibbaan dhibbatti miidiyaan nu fayyadaman nuti akka miidiyaa irraa argataa hin jiru. Bara kana keessaa huyyuu waa meeqa qasbaa jira. Mee kana ilaala dubartii kana. Amma kanaan maal jennaa jedhe namichi. Amma meeqa kanaan maal jedhan. Dhiira taanaan qaama dubartii salphisuudhaaf jaluma deema. Dubartii taanaan salphina wayii jala deemti. Anaan dabalate. Dhiiras taanaan hin dirqama. Ijoollee meeqa ijoollee viidiyoo walirraa waraabanii viidiyoo TikTok irra wal baasaa jiran. Miidiyaa makan akkam goonee itti fayyadamna dhugaa dubbachuudhaaf. Akkam goonee itti fayyadamna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo yaalmaan Oromoodha jirtu baga nagaan jiraattan marti keessanuu yoo anaa dhufu isiniin jee jira. Haadhaan dhufee hin jira. Akkuma viidiyoo jalqaba isin kaa'e kanarratti. Ani waliin ajaa'iba jechuudha. Haati dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Osoo haadhaan ta'iniin duratti dubartiin keenya hundi beekuu qabnu jechuudha naan dabalate. Osoo haadhaan ta'iniin duratti haadha akkamii akka ta'uu barbaaddu. Haadha ilmaa ofii dhalteetiin jechuudha. Karaa amantii ofii irra guddistee bobbaastu moo? Haadha ilmaa ofii dhalteetiin muuziqaa irra bobbaastu moo? Haadha ilmaa ofii dhaltee hattummaa irra bobbaastu moo? Haadha ilmaa ofii dhalteeti qabsoo irratti bobbaastu moo? Haadha akkamii akka taanu maaliif dura of hin gaafanne haadha ta'uun duratti? Haadha ta'uu homaa miti. Namni halkan takkatti haadha ta'a. Garuu haadha akkamii akka taanu maaliif hin gaafanne warri dubartiidha yeroo baay'ee. Bultii ijaarannee ilmaan godhannaa malee ilmi keenya akkamii ta'a ilma keenya akkamii guddifannaa jennee karoora lafaa qabannee jirraa. Moo akkuma dubartii kana garaa kana hagana gilu lafa goo kana qabattee kana godhanna. Keessaafuu yeroo miidiyaa kun namicha tokko jechuudha karuma TikTokii kanarraa ijoollee keenya ijoollee Oromooti. Haadha manaa isaa fidee miidiyaa irratti jechuudha TikTok irratti ilma keessaa harkisa. Gaafa isin ciniisuu jirtu jechuudha. Argitan jedhee yaada. Akkanaaf ajjira jechuudha. Hawaasuma keenya keessaayyuu. Abbaa akkanaaf ajjira, haadha akkanaaf ajjira. Haadha akkamii akka taanu mee haadha akkamii anam ilmaan keenya inshallah rabbiin naa laaffise. Haadha gaarii ta'ee jechuudha. Haadha gaarii ta'ee dhalee haadha gaarii ta'ee guddifadhee ilmaan kiyya. Ilmaan intala sanii jedhanii akka ittiin waan gaarii irra jechuudha. Akkas fedha. Atis akkas fedhuu dandeetta. Garuu guddinni ati guddistu guddinni ati guddifadhu gargar ta'uu danda'a. Ta'ullee waan gaarii irraa osoo guddifannee maal qaba dubartiin gaafa garaa gana godhatte lamti sheexaan irra jimnamsuun nama sodaachifte jedhu dhugaa isin maanuyyuu dhugaa waan keessa gabbu'aa jiru na fakkaate. Waan keessa lafa gabbu'aa jiru nama fakkaata kana gadi gahee jira. Yaa rabbi nu baase dhugaa rabbi miidiyaan kun keessaa kun TikTokiin nu godhamu. Wallaahi wani TikTokiin nu godhamu. Dhugaa rabbi wanni TikTokiin nu godhe waraansi Minilikiidhaa fi waraansi maalii sun akkasii nu goone. Inni lubbuu nu baase kun ammoo nu salphise. Salphachuu fi barbe maqaa salphachuurra maal jedhaniyyuu mammaaka tokko. Maqaan baduu irra mataan baduu wayyaa jedhan. Mataan baduu sun barbe duute qabri galuu si wayyaa jechuudha barbe maqaan kan kee addunyaa kanarra waan hin taane waamamuurra. Maqaan kan kee waan hin taane addunyaa kanarra waamamuu irra mataadhaan dibbin jettee qabrii galuu wayya. Waa rabbi sadarkaa maalirra dhaabbachuu danda'u sila sadarkaa kana geenne jechuudha. Dhugaa rabbi kun waa arginaani gaafa jana gaafa jana san geesseetiin isii faayidaa wayii irraa dhabde viidiyootti irraa waraabbate viidiyootti isii wal darba. An gootummaa ta'e waan akkasii dinaaf hin galle. Dhiira jedhanii amma mee fakkeenyaadha dhiiruma keenya miidiyaa kanarratti dubartii keenya salphisan dubartii keenya diqqeessuudhaaf rakkina dubartii keenya kana jala deeman jechuudha. Dhugaa rabbi kakkanaa kun dhiiraame kakkana kana dhiira hin jedhu an dhugaa rabbi kakkana kana dhiira hin jedhu nakka kiyyatti jechuudha. Kanaaf
miidiyaa kana akkaataa itti fayyadamnu kallattii isaa jijjiirannu. Dirqama yeroo namatti fayyadamuun qabaatu. Yeroo tokkollee itti fayyadamneetiin isa haalaaluun dhaamsa kiyya. Isin warra haadhaatiif ammoo jechuudha. Ilmaan keessaniidhaaf haadha gaarii haa taanu. Ilmaan keenyaadhaaf haadha gaarii haa taanu. Ilmaan keenya dhalluudhaaf yookiin ka ganaa dhalluufis ka dhallee of jalaa qabnuudhaafis haadha gaarii taanii haa mudhannu. Yoo akka haadhota keenya sahaboota irraa eegalsanillee dadhabnu, haadha oolumaaillee dadhabnu, haadhuma nagaa takka ilmoo ofii karaa bareedduu irra guddifatu. Karaa bareedduu irratti tarbiyaa bareedduu irra guddifatu waa akkasiif haa qopheessu. Dhaamsa kiyya Rabbi nu haa laaffisu. Otoo tiktookii kanaayyuu balleesse namni keenya eessa gala otoo tiktookii kana balleesse. Osoo tiktookiin kun kabaduuti jechuudha. Ilmi namaa kun eessa dhaqa laata? Waluma nyaachuu oolu dhugaa Rabbi. Yaa Rabbi nu baasin. Walla Rabbi nu haa laaffisu. Yeroo gaarii qabaadha uummata qashtii yoo isin balleessamoo dhiifama isiniin jira. Turtii gaarii nayyaatti.